Biizinasii simbira qabsiisuu dhageenya irraa oduu biizinasii yeroo kana ammoo kan isinitti himu ani Mangistuu Akkumaati nu waliin tura. Sooma Ramadaanaan wal qabatee magaalaa Finfinnee keessatti dhiyeessiin timiraa fi kuduraa fi muduraa irratti rakkoon akka hin uumamnee fi hojjetamaa kan jiru akka ta'e dhiyeessitoonni himan. Dhiyeessitoonni naannoo Markaatootti hojii daldalaa timiraa fi kuduraa fi muduraa irratti bobba'anii yeroo ammaatti dhiyeessii irratti hojii hojjetameen gatiin madaalawaatiin hawaasni oomisha barbaade argachaa akka jirus himaniiti jiru. Yeroo soomanaa kanatti oomishni timiraa iddoowwan garaagaraa irraa gara biyyaatti galaa waan jiruu fi gatiin isaa hanga tokko gadi bu'aa ta'us daldaltoonni himaniiru. Oomishaaleen kuduraa fi muduraa irratti hojii dhiyeessii haala gaariin hojjetameen wal qabatee rakkoon gabaa akka hin uumamnee fi dhiyeessitoonni fi daldaltoonni naannoo Markaatootti argaman himaniiru. Gabaasni kan riippoortara keenya Abbaa Diinawaayee. Bulchiinsi magaalaa Dukam biiroo dhimmoota hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa waliin ta'uun akkaataa nageenya industirii mirkaneessuun danda'amuu fi rakkoolee mudatan furuu danda'amu irratti bakka bu'oota hojjechiistootaa fi hojjettoota industirii magaalattii keessa jiranii fi qooda fudhattoota waliin magaalaa Dukamitti mari'ateera. Kantiibaan magaalaa Dukam obbo Tashomee Girmaa nageenya industirii mirkaneessuu fi hanqinoota gama mootummaa hojjetaa fi hojjechiisaa jiran biraa ka'uu bu'uuraan furuu fi akkasumas walitti dhufeenya abbootii qabeenyaa fi hojjettootaa cimsuun waliin mari'achuun murteessaadha jedhan. Itti gaafataman waajjira dhimmoota hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Dukam obbo Ibrahim Hussein rakkoo hojjetaa fi hojjechiisaa qunnamuu furuu fi qindoominaan hojjetamuun murteessaa akka ta'e simaniiru. Rakkoo dinagdee biyyattiin qabdu hiikuu fi qoodni industiriiwwanii olaanaadha kan jedhan ammoo hoogganaa taanaa biiroo dhimmoota hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa obbo Abbaatti Iddooti. Magaalaa Dukamitti industiriiwwan 548 kan argaman yoo ta'u hojjettoota 38,000 ol ta'anii fi carraan hojii kan uume ta'u ragaan waajjira dhimmoota hojjetaa fi hojjechiisaa magaalattii irraa argame ni mul'isa. OBNtu gabaase. Wayita guyyaa keessan zikriidhaan aliif jettanii eegaltan